Ashamaa harka fuunee kabajamtoota hordoftoota kiyyaa biyya alaa fi biyya keessaa irratti kan argamtan hunduma keessaniif nageenya waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu nagaa keessanii? Ani baay'ee nagaa kooti. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Kallattii hundumaatti inni nu gargaaree nagaa keenya inni baay'isee waaqayyoo maqaan isaa kan eebbifame haa ta'u. Hordoftoonni koo biyya alaa fi biyya keessaa irratti argamtan isinitti tolee fi dhageessanii eeyyamamoo yoo taatan laayik, sheer, sabskiraayib naa gochuu dandeessu. Obboloonni amantaa musliimaa hordoftan Eid Mubaarak isiniin jedheera. Egaa guyyaa tokko qofa Ramadaanni kanaaf jechuudha. Baga itti isin ga'ee baga geessan isiniin jechuun jaalladha. Har'a kara keessan kanan dhufee yaada wayii qabadheeti jechuudha. Yaada koo kana hanga uumaatti na hordofaa. Waan an beeku irraa gaafan isiniif qoodu, hamman hubadhu irraa gaafan isiniif qoodu. Isiniifis barumsa ta'a jeetii yaada jechuudha. Dhiirota gosa meeqatu gaaffii jaalalaa nuuf dhiyeessuu danda'a jennee gaaffii of gaafannee beekna. Dhiirota gosa afurtu gaaffii jaalalaa nuuf dhiyeessuu danda'a jechuudha. Inni tokko namni tokkoffaa irratti jechuudha. Gaafa sammuun isaa qabamaa ta'u jechuudha. Sammuun isaa qabamaa, yaadni isaa biizii gaafa ta'u ijoollee dhiiraa hiriyoota isaa waliin haasa'ee yeroo isaa dabarsuu irraa qaamaan argees haa ta'u toora miidiyaatiin ijoollee shamarranii wajjiniin gaafa haasa'ee gaafa gaaffii jaalalaa dhiyeessee fi waliin haasa'ee sammuun isaa firii ta'a, aarii isaa sana dagata jechuudha. Kanaaf yeroo isaa kennee akkuma nama jaallate tokkotti yeroo isaa namaaf kennee yeroo isaa aarsaa godhee nama wajjiniin haasa'uu danda'a. Otoo yeroo isaati namaaf hin qusatiin jechuudha. Maaliif namoonni sammuu isaanii firii gochuuf yaada isaanii irraa aarii irraa bilisa gochuu fi namoonni baay'een kan qaaman jiru, kan xuuxan jiru, wantoota garaagaraa araada garaagaraatiin na gammachiisaa waan kana yoo godhe jedhanii waan itti sammuun isaanii amanee taasisu jechuudha. Kanaaf inni sammuun isaa gaafa mucayyoo dubaraa tokko wajjin haasa'u sammuun isaa firii ta'ee aarii isaa dagatu immoo jechuudha. Kanaaf yeroo isaa kennee mucayyoo shamarranii tokko waliin haasa'uu filata jechuudha. Namatti dabbaramuuf yeroo isaa nama waliin aarii isaa namatti dagachuuf namni nama faana haasa'u akkuma nama jaallate tokkotti gaaffii jaalalaa namaaf dhiyeessee yeroo isaa namaaf kennee jechoota jaalalaa babbareedoof miidhagoo ta'an laphee namaa booji'uu kan danda'an dubbatee nama waliin haasa'uu danda'a jechuudha. Dhiirri tokko immoo shamarran akkasii jira je'eema haasa'uuf iyyuu hamma namaa madaaluudhaaf kan dhufu jira jechuudha. Hamma namaa madaaluuf intalli kun bifa ishee geessii amalli isheen qabdu akkamii bifa qabdii amalli ishee immoo akkamii je'ee nama madaaluuf kan deemu jira jechuudha. Nama madaaluuf kan deemu gaaffii jaalalaa si dhiyeessee si faana haasa'ee yeroo isaa siif kennee si faana haasa'uu danda'a jechuudha. Innis akkuma isa si jaallatetti akkuma isa dhugaa si jaallatetti si faana haasa'a. Yeroo siin kennu si gaafate taanaan ammuma natti himii ani sin jaalladhe atis dhugaa jiru ammuma natti himii hiriyaa yoo qabaatte illee hoo hin qabaatiin illee waliin itti fufuu dandeenya. Hoo qabaatte dhiisi siin jedha. Maaliif si madaala waan ta'eef jechuudha. Qabda yoo ta'e iyyuu dhiisi, abbaa manaas qabda yoo ta'e dhiisi, ani sin jaalladha ani siif wayya jedhee inni akkaataa kanaan jaalala ati keessa jirtu sana keessaa si baasee jaalala biraa keessa si galchuuf yookaan jaalala biraa si eegalchiisuuf inni deemu dhiira si madaaluuf deemudha jechuudha. Dhiirri si madaalu kuni si madaala abbaa manaa kee dhiisi jedha, hiriyaa keetti dhiisiin jedha. Keessa isaatiitti garuu har'a isa dhiiftee na jaallattee borii immoo anaan dhiiftee qaama biraa keessummeessuu dandeessi, nama biraa jaallachuu dandeessi jedhee haala kanaatiin nama madaaluuf namni deemu tokkos nama gaafachuu hin danda'a jechuudha. Inni karaa biraan immoo dhiira faayidaaf deemu. Faayidaaf bu'aa har'a argamuuf kan deemu gaaffii jaalalaa isinii dhiyeessuu namaaf dhiyeessuu hin danda'a jechuudha. As keessatti namni faayidaaf deemu kun sobee afaan laafee gad of buusee nama siif yaadu fakkaatee nama siif baay'ee yaadni isaa bitame fakkaatee siyaasofsiisa jechuudha. Garuu hojiidhaan sana miti. Inni maaliif deema? Namoota fakkeenyaaf dubara ijoollee dubaraa keessumaa namoonni faayidaaf deemu
majaalalaa keessatti jedhamu ijoollee biyyoota bakkee jiran irratti wantoonni akkasii baay'inaan argama jechuudha. Maallaqa isaan har'a hojjetanii of harkaa qaban maatii keetiin ergiin maatiin keessiif hin amanamanii jechuudhaan kallattii garaagaraa yaada dhiyeessuudhaan nama sin amaniin hiriyyaallee hin amaniin abbaa manaa amanuun hin ta'u hiriyyaa amanuun hin ta'u ani garuu baay'ee garaan koo nagaddaa warra akkasitti miidhamaniif garaan nagaddaa namoonni akkasii baay'ee nagaddisiisu jedhee namoota miidhaman fakkeenya godhatee namoota nama miidhanis fakkeenya godhatee nama faana haasa'a jechuudha. Inni kun isa faayidaaf deemudha. Yeroo duraa toora miidiyaa kanaatiin namoonni baay'een kan gaaffii jaalalaa gaafa namaa dhiyeessan maallaqa narratti hin ergitu taanaan ati maal naaf amanamtee akkamittan amanee taa'ee si eeguu danda'are jechuudhaan wantoota akkasii kaasu. Garuu amma erga shamarran waan hundumaa jaalala keessatti goyoomsoon dhimma karaa maallaqaatiin erga jiraachuu hubatanitti jechuudha. Akka maallaqa keellee namatti hin ergine namatti hin amaniin anuma mataa koo taanaan nan amaniini maal jechuudhaan garuu hojii gaarii hojjechuu akka barbaadu hojii gaarii akka sammuu isaa keessa waan gaarii hojjechuun ijoollee biyyoota garaagaraa irra jiraniif immoo waan gaarii akka hawwu har'a mana namaa keessatti miidhamuun kee bor ifa arguu fi bor waan gaariitti ba'uuf jechuudhaan inni faayidaaf deemu kun jechuudha. Waan baay'ee si dhiyeessee si faana haasa'uu danda'a jechuudha. Akkuma jarri sadan kun jiran immoo namni jaalala dhugaa namaaf qabu dhugaaman nama jaallatee kan nama waliin deemus immoo hin jira jechuudha. Addunyaan kun buburree akkuma jedhamte akkuma namni dhugaaf deemu jiru namni sobaaf deemus jira namni nama miidhuuf deemu akkuma jiru namni nama fayyaduuf deemus hin jira. Kanaaf inni tokko inni arfaffaa immoo nama jaalala dhugaa namaaf qabaatee dhugaan nama jaallatee dhugaan bultuu nama wajjin ijaarrachuuf deemudha jechuudha. Inni kun gaafa gaaffii jaalalaa si dhiyeessullee sittin ariifatu yeroo siif kennaa itti yaadii murteessii jireenyaaf waan ta'eef itti yaaduu si barbaachisa. Akkanarraan deemteellee gaafa namni biraan tokko dhufe lapheen kee nama biraa keessummeessuu akka hin dandeenyellee duratti murteessii erga of amansiifteen booddee erga keessi kee amanee na fudhatee booddee akka gaaffii koo kanaaf deebii naa kennituun barbaada jedha. Maaliif dhugaaf deema waan ta'eef akkuma namni tokko gaafa hojii tokko hojjechuuf jedhu dura karoorsu akka itti yaadduuf yeroo siif kenna jechuudha. Inni dhugaan si jaallatu kun yeroo siif kenna gaafa ati dogoggorte si bira darbaa yoo ati silkiillee haasofta ta'ee waliin haasoftaa maaliif silkiin kee biizii jedhaa jechuun gaaffii akkasii si dhiyeessa jechuudha. Maaliif jireenyaaf waan si barbaaduuf gaafa silkiin kee qabamaa ta'ee gaafa masmarri kee yeroo inni si bilbiluu barbaadutti qabamaa ta'u itti dhaga'ama jechuudha. Maaliif gaafa nama biraa wajjin haasoftu isarraa adda ba'uu dandeessa waan ta'eef filannoo biraa keessa akkatiin seennee fi si to'achuu danda'a jechuudha. Inni garuu amma yeroo tokko maaliif naaftee jiraachuu danda'a. Dirqama namni nama jaallatee naafa jechuudha. Isheen dubaraa tokkos akkanuma inni naaftii waan ta'eef yeroo inni masmarri isaa qabamaa ta'ee inni wajjin jira isa jettu keessa ishee bula waan ta'eef innis akkanuma jechuudha. Masmarrillee qabamaa akka ta'u hin barbaadu. Yeroo akka kennitee faana haasoftu barbaada. Mul'anni kee karoorri kee gara fuula duraa maal akka ta'e si gaggaafata. Irra caalaasaa jechoota jaalalaa qofa faarsuu waa'ee jaalalaa qofa faarsuu otoo hin taane gorsa yaadawwan garaagaraa siif qaba jechuudha. Namni jaalala dhugaan si jaallatu. Kanaaf nuti gaafa gaaffiin jaalalaa nuuf dhiyaatu nuyi ijoolleen shamarranii gowwoomuu hin qabnu. Inni kun maaliif deema jennee adda baafachuun dirqama ta'a jechuudha. Kanaaf yaada koo kanarraa hamman beekurraa waan isinii qoode kanarraa hin hubattu jedhee yaada. Dogoggorri yoo jiraatallee koomentii jalatti yaada naaf ka'a. Hordoftoonni kiyyaa sagalee koo kana dhaggeeffattan yaadaaf qeeqa qabdan koomentii jalatti naaf barreessaa. Isinan jedha isinan jaalladha isinan kabaja yeroo gaarii qabaadha.